بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نجان جراتني ودفتو تكيا هرونا من تبرا سكان فيها كيس نجايتشا سنرا فقط إيه فما وجاد إتو بورا يوكانا مو الدجا أكتو جتني mana keenyatti bifa salphaadhaan qabadhee isin dhiyaadheera wantoota muraasni barbaachisan dinnicha akkasumas kaabeeyyii yookaan ammoo raafuu shunkurtaa zinjibilaa fi shunkurtii qullubbii adii kaarota zayitiin barbaachisaa jechuudha. So haa jalqabnu zayitii jalqabaa jiru zayitii godhu jira sunflower oil fayyadamaa jira ani egas booda immoo eega zayitiin o'ee booda shunkurtii diimaa fayyadamu itti godheera adii sootee rakkoo qabachuu bakkaatti shunkurtii adiif diimaa akka jiru namoonni beekaa mire so maqamnu fayyadamnaa jechuudha. Shunkurtiin kuni hagam tokko bilchaatee yoo inni jedhe yoo lallaafe qullubbii adiitu dabala kun qullubbii adii zinjibila koo walitti makaadha chop ka godhame bulleeffamee kan murame jechuudha. Shunkurtii kiyya immoo raaflii akkuma qixxisee mure xiqqoo waan guguddisee mureef akka dafee jalaan gubanneef gubachuun isaan oolu waan ta'eef maannaan bishaan malee hagam tokko bilcheessa waan ta'eef. Akkuma agartanii shunkurtiin bifa isaa karaa brown kanatti jijjiiramee waan jiruuf eegas ammoo kaarotii itti dabaleera. Kaarotiis akkuma slice'itti mure hedduu guddaas xiqqaas miti slice akkuma slice godhee mure jechuudha. Akkuma agartanitti kaarotiin waan jajjabaatuuf hagam tokko bilchaachuu qaba jechuudha. Maannaan fidee dinnichaa hundaa akkasumas raafuu kan kaabeejii walitti godhe osoo kun hin bilchaatin kun bilchaatee yoo jedhee mul'atu keessa jechuudha hin caccaba waan ta'eef so jalqaba bilcheessuu qaba jechuudha kaarotii. Dinnichaa akkuma agartan kan muradhee kunis leetus yookaan kaabeejii kiyyaa yookaan raafuu. Kaarotiin bilchaatuu ga'e waan ta'eef amma dinnichaa qopheeffadheera. Kun akkuma agartanii dinnichaa itti dabaleera. Shunkurtiin nagadaa gurraachisaa waan jiruuf akkasumas kaarotii waan bilchaateef itti dabalee jechuudha. Kaarotiin parsantii 70 bilchaachuu qaba jechuudha. Dafee hin bilchaatu waan ta'eef dinnichaan hedduun tunu ashaboo yookaan soogiddaatti godhutu jira. Kun namni kuma hojjechuu hin danda'a jechuudha. Namni kuma hojjechuu hin danda'a. Turmeric irdiitti godhutu jira. Irdiinis hedduu yoo baay'ate nadhaa waan ta'eef gudduma galeessatti godhuu qabdan. Hagammaa bishaan ittiin goone ilaala. Zayitii jalqabasan malee bishaan ittiin goone. Kunoo bifti isaa kana fakkaataa maashaallah. Xiqqoo eegannee waliin dha'ee ibidda fudhatee booda bishaan ho'aa itti dabalee xiqqoo isii. Bishaan malee hojjetamee namatti tola jechuun zayitii baay'ee waan barbaanneef malee bishaan malee hojjetamee irra mi'aan isaa ajiiba. Kunoo kaabeejitti dabalee jira yookaan ammoo xiqqoo goommanii kiyyaa raafuu itti dabaleera. Raafuun bishaan waan barbaanneef jalqabaan bishaan godheef raafuun bishaan hedduu hin barbaadu jechuun hin bullaa jechuun hin mul'atu kanaaf jecha bishaan eega kanaan booddee hin dabalan. Bifti isaa maashaallah akka jiru maashaallah. Asirratti namoonni qabdan curry powder yoo dabalatan hedduu bareedaadha. Annaan maafinnaan baay'ee urgaadha. Kanaaf curry powder yoo qabaatan dabalatan akkiyyatti bareedaa isin jedha. Anamma kanaan booda qonda barbaree yookaan ammoo black pepper itti dabala waan biraatti hin dabalu. Laalee mi'aa isaa soo guddisaa waan akka sootti ta'e malee wanta mi'eessituu wanta hin dabalu baay'een jira. Irdiif black pepper qofatti godhe. Kun akkuma agartanii qophaa'u gaheera maashaallah tabarakallah.
ibiddaa majala dhusuu qabna. Maannaan raafuun keenya mul'achuu qaba jechuun daakkamee nu jaalamachuu qabu. Egas booda immoo halluu isaa akka bareeduuf akkasumas foolii bareedaa akka nu kennuuf capsicum green capsicum yookaan ammoo green pepper afaan oromootiin qaaraa isa guddaadha. Qaaraa faangina fakkaata akkas jedhana fakkaati beeknatti isatti godheera. Bifa isaa na bareechisuuf akkasumas foolii gaarii namaa kenna. Gama viitaaminii qabu jira waan ta'eef akkoo kana fakkaata maashaallah tabarakallah. Eegas booda immoo black pepper dabaleera. An xumureera kunoo maashaallah saanitti baasu jira. Bishaan akka hin qabne arguu jirtanii maashaallah tabarakallah bifa kanaan qopheesseera. Abbaan barbaade buddeenaanis ta'ee daabboodhaanis waan ta'e nyaachuu ni danda'a. Addan dhumatee jira. Galatooma subscribe akka gootan jaalaaf kabajaan sin gaafadha. Akkasumas yeroo keessaniif sheerii godhuudhaani akkana jabeessitan jaalaaf kabajaan sin gaafadha. Baarakallahu fiikum. Tika rabbi keessa jiraadha. Viidiyoo itti ol deemnutti tika rabbi keessanaaf tura. Figataa. Assalaamu alaikum warahmatullahi.